Nagaa fi araarri waaqayyoo isiniif haa ta'u jechuun barbaada. Egaa viidiyoo torbee tokkoof walirraa adda cinnee turree har'a garuu walitti deebinee jirra. Tajaajilaa waldaa Imoorraa waldaan gadi buusa jedhee shamarran biyyan baarraa maallaqaa isaa sassaabbatee viidiyoon kun kan ilaallatu shamarran biyyan baa ilaallata otoo hin taane maatii shamarran biyyan baa qabanii ergatanii fi abbaa manaa fuudhee biyya alaatti ergate ilaallata jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa riisiitotaa fi suura nama nyaatee kana wal duraa duubaan isinii dhiyeessina. Maa nyaatee yookaan immoo gadduu koof shamarran nyaatamte kanaaf viidiyoo hojjedha otoo hin taane baga nyaatamaniin hojjedha. Maatiin haa dhagaaniif haa arganiifan hojjedha jechuudha. Namni kamiyyuu viidiyoo kana dabartiina sheer godhaa waliif dabarsa. Akkattaan isinii dhiyeessina riisiitisaa suurasaa jechuudha. Waldaan gadi buusa qilleensarraa lafarrattan ijaaraa jira jechuudhaan andaraasha kan namni ijaare waldaa lafarraa dhaqee bukkee dhaabbatee suura ka'ee mintaarboo garaagaraa mana istiidiyootti hojjetee babbareechee ijoollee biyyan baatti hin gogomsee maallaqa hanga kanan jedhamne irraa nyaate. Maatiin maal jettu? Inni fuutee ergitee maal jetta? Mee viidiyoo kana laallee walitti deebina hanga dhumaatti. Suuraan isaa kana fakkaata waan ta'eef egaa waldaa Imoo tajaajilaa haa ta'uyyuu malee ka maallaqa addi shamarran irraa nyaate waldaa lafarraan qaba jedhee Imoo gubbaarraa osoo tajaajilaa jiru. Riisiitii kan akkuma argaa jirtanii shamarran biyyan baagaa kan kaayyoodhaaf baatee achi geessee kaayyoo ishii dagattee duriyyee qallabaa jirtu kunoo riisiitii haala kanaan kiisii nama dhuunfaa irratti qusannoo qusachaa jiru jechuudha. Kunoo kanafaa nyaate egaa tajaajilaan kuni kanafaa nyaatee kunoo kana fakkaata suufii isa kana ambaasaaddarri inni kun biyya alaadhaa ergamatee biyya kanatti hodhaman ta'ellee argeen beeku maayikii qabatanii dhaqanii suuraa ka'uu edda charchiin xumuramee. Riisiitii kanafaa ilaalaa jechuudha. Kanafaa ilaalaa maqaa namicha kanaatiin akkatti inni galee. Kanafaa ilaalaa waldaadha jechuudha kun waldaa Imoo. Kanafaa ilaalaa akkatti doorsisu jechuudha. Waldaa argama waaqayyoo addunyaalessaa qophiirra jirti. Baga gammannee bagas gammaddan waaqayyo abbaa hojii kanaaf galannaa ta'u jedhe. Ga'e jechuun istiidiyootti hojjetee babbareechee as baasee jechuudha akka waldaa kiristaanaa keessatti hojjetame jechuudha. Kunoo kanafaa suura isa kanafaa waldaa isa kanafaan hojjisiisaa jira. Waldaan kun kan qotelee dhaqee waldaa biratti suura ka'ee jechuudha. Handaraasha nama dhuunfaa biratti jechuudha. Ila kanafaa ilaalaa maallaqa kana ilaalaa. Kana ilaalaa maatii shamarranii ilaalaa sin fayyada. Ilaalaa shamarran keessa waan gochaa jirtu maallaqa kana ilaalaa. Waldaa Imoo inni tajaajilu kunoo isa kana. Waldaa Imoo inni tajaajilu laala Prophet. Maqaa Prophetii moggaafatanii jechuudha. Laala. Ilaala. 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 Karafaa egaa maatii shamarran biyyan baadhaa qabdan. Laala waldaa lafarraa qabna jechuudha. Maallaqa kanaa jechuudha. Kanaanis qirphaap jedhanii jiraatu.